sa'aatii 24 waan isaan itti jiran waan isaan itti oolan gaafachaati turre jechuudha. Informaationa garagaraatiidhaan dirreen san maal fakkaatti waan jedhu irratti jechuudha. So dhugaa qeerroo isaan awwaallee jaan kaleessa injifannoodhaan akka irra aanne namni hundinuu arkee jira. Mootummaan san rifatee jira. Dippiloomaatotni addunyaadhaa Finfinnee keessatti walitti qabamanii jiranii boru mootummaan jaaraa je'eeti wixxifachaa jira jechuudha. Wixxifachaa jira. Kanarratti namni namoormu takkalleen hin jiru je'ee silaa namuma inni gurmeessee aanaarraa Oromiyaarraa walitti qabanii baasan akkasumatti qeerrooleen adda addaadhaa tabaate Oromoo namni ta'e martisaa akka namicha kana Abiyoot Kaasaayee wajjin akka hin jirre Bishooftuuttillee arraan tana agarsiisanii jiranii jechuudha. Bishooftuun jachiitu sosso'aa oole. Jachiitu sosso'aa oole. Samii sosso'aa oole. Aara kaleessa xiiqii bara 2017 kan waan achitti dabarsine san qeerroo dhiiga isaanii yaadachaatiti ilmaan Oromoo dabarsanii jechuudha. Tanaafuu mootummaa kana bira namni takka akka hin jirre Abiyoot Kaasaayee malee namni PP deeggaraa jiru hin jiru jechuudha. So kana booda waan mootummaan kun tahe Oromoon agarsiisee jira. Qeerroon agarsiisee jira. Ilmaan Oromoo xiqqaa guddaan isaa agarsiisee jira. Garuu interneeta ugguruudhaan saatalaayitii OMN ugguruudhaan akka namni kaka'umsa hin godhanne lamada deebi'ee poolisiin federaalaatiidhaan ummata Oromoo sodaachisuu barbaadee jechuudha. Waan takka amma dura dubbadheetiin ture. Ummata kana keessa isaa beeyna akka gaaritti isa beeyna. Ummanni xiiqii qabaa wanni sodaatu takkalleen hin jirtu. Federaal poolisii miti meeshaa gurguddoo achi jirtu hunda gadi baasee yoo agarsiise wanni ummanni sodaatu takkalleen hin jiru jennee jira. Kaleessarraa eegalanii meeshaalee waraanaa gurguddaa qabatanii nama tokko irratti fe'anii waraanni Tigreen irraa fixee waan ta'eef tokko irratti fe'anii psychologically ummata Oromoodhaa akka inni hiriira hin garsiifnee fi akka inni mormii hin gaggeessine godhuudhaaf terrify godhuudhaaf yaalamee ture jechuudha. Garuu wanni san hunda waan san hundarra qeerroon irra aantee Bishooftuuttillee mormii isaanii agarsiisaa oolanii jechuudha. So ilmaan Oromoodhaa warri hayyoota taatan miidiyaaleen ilmaan Oromoo hundi keessan humna ammaan tana mootummaa kana biyya keessaa buqqaasuu danda'u kana walitti qindaawee tarsiimoon itti bahee mootummaa boruuniin jaarradhaa je'ee deemu kana buqqisanii garsiisuudha jechuudha. Alaa fi keessaanis jechuudha. Wanni amma akkanatti tole hin jiru. Wanni amma akkanatti tole wanni takkalleen hin jirtu jechuudha ilmaan Oromoo. Maal kaleessa qeerroo isaan awwaallee jirraa binnee jirra ja'an Jawaar dhaqanii gaafachuudhaan Baqqalaa dhaqanii gaafachuudhaan Shamshaddiin Hamzaa Shamshaddiin Xahaadhaa dhaqanii gaafachuudhaan osoo waan takka hin sodaatin mormii isaanii Jawaartu nu bulchaa Jaalmarroon nu bulchaa ja'anii ifaa fi bilisatti osoo taankii isaaniitii fi qawwee isaanii waraana isaanii osoo arkanii ummanni ifaa fi bilisatti biyya keessatti gadi bahee mormaa jiraa jechuudha. Maaliif gabbaatanii afaan keessan bantan nuun jechaa turan? Galanni kan Rabbiiti. Kan afaanuma keessan jalaan funyaan 4 kiiloo jalaan ummata isin qeequ ummata isin mormu yoo hayyoota isaanii jalaa hiitanillee yoo abbaa feetan ajjeeftanillee yoo abbaa feetan hiitanillee namni akka isin hin sodaanne ifaa fi bilisatti isin garsiisee jira jechuudha. Ifaa fi bilisatti soo Oromoo namni amma booda ati sodaatu takkalleen hin jiru. Duuti haa caaluu booda wanni takkalleen hin hafi. Hidhaatiin Jawaar booda
wanni takkalleen akka hin dhufne namni arkee jira jechuudha. Hayyoottanis ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaanis gadi bahee akkasitti mormuun hamilee ilmaan Oromoodhaa kan miliyoona 60 akka haariyaatti bara 2015 bara 2016 17 qabsoo nuti gaggeessine santutu gadi deebi'ee jechuudha. Kanaafuu namichi mootummaan dhaabbadha je'eetis haa fiigu waan fedhees haa godhu isinii galee jiguun isaa akka hin oolle ummanni Oromoodhaa agarsiisee jira jechuudha. Kanaafuu PP'dhaaf Oromiyaa bakka awwaalchaa isaanii godhuun dirqama keenyaa jechuudha. PP'dhaaf Oromiyaan bakka awwaalchaa isa maayyiidhaa bozonee wombadee magaalaa keessatti hafti. TPLF irraa hafti. Rizirraajii wombadee diqaalota PP irraa hafte tana TPLF irraa hafte Oromiyaa awwaalcha isii godhuun barbaachisaadha jechuudha. Nu Amaarri nun bulchu. Amaarri beetinyaa'um ta'ammir Oromiyaa bulchuu hin qabu. Boru ni agartan kaabinee inni hundeeffatee paarlaamaa irratti dhiyeeffachuu taa'u jechuudha. Ni arkitan Izeema warra Abin akkasumatti Amaarota PP'dhaa waan inni hiruudhaaf taa'uudhaaf arkuuf teessanii jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa qabsoo tanaadhaaf tamaayyii godhuudhaaf namicha kana ofirraa buqqisuudhaaf akka wanni takka ilmaan Oromoo sodaachisuu hin dandeenye ajjechaanis hidhaanis ummata Oromoo akka hudduuba deebisuu hin dandeenye namni hundinuu eega arkee isinii galee irratti qindaawanii mootummaa kana buqqisuun barbaachisaadha jechuudha. Istirateejii itti baasanii tarsiimoo itti baasanii akkuma kaleessa Jawaar qeerroo tana karaa agarsiise tarsiimoo itti kan onnee itti horaa deemeen ummanni lafarra jiru dhibbaa fi dhibbatti mootummaa kana ofirraa buqqisuudhaaf irratti qophaa'ee jira jechuudha. Agarsiisee jira. Kanaafuu buli qeerroo siin janna yaa ilmaan Oromoo hundi keessan warri irreecharra dheeyxanii falmattan guutuun keessan galata guddaa qabdan. Galata hammana hin ja'amne. Isaan silaa hamilee ilmaan Oromoodhaa gadi qabanii namni takka hin jiru. Oromoon nu deeggartii mootummaa ofii dhaabbanne tana legitimate goonaa ja'aniiti itti deemaa turanii jechuudha. Akka namni takka isaanii wajjin dhaabbachaa hin jirre ummanni Oromoo ifaa fi bilisatti bahee gadi bahee isaan garsiisee jira jechuudha. Wallahi wanni akkanatti mataa ol nu qabachiisee hamilee nutti godhe takka illeen hin jirtu jechuudha. Waa lama jechaa baani. Humni alaatii fi humni keessaa wal qindeessuu qabaa wanni jenneef tanaa fi turee jechuudha. Qeerroon amma karaa cufu tarsiimoo duraanitti deebi'u mootummaa kaabineelee kijibduu tana amma jaaramte tana ofirraa buqqisuudhaaf irratti qophaa'u dhibbaa fi dhibbatti jechuudha. Milishaan dhumee jira. Poolisiin Oromiyaadhaa dhumee jira. Gaggeeffame poolisiin Oromiyaa gaggeeffamee jira. Eessatti dhume? Maqaletti dhumee jira. Biyya Amaaraatti dhumee jira. Wanni isaa hafe warra arteefishaala uffata waraanaadhaa kaayyatee guyyaa 5 fi 7 tokkoodhaan oomishamee gadi bahee uffata waraanaa uffatee fi qawwee qabatee malee waraanni ummata Oromoodhaa galaanni kun yoo irra dhangala'u yoo ta'e humni deebisuu danda'u Oromoo keessa hin jiru. Oromiyaa keessa waraanni ummata Oromoo deebisuu danda'u hin jiru. Bifa mormiitiidhaan istirateejii itti baafannee tarsiimoo itti baafannee kan itti buqqaanee mootummaa san ofirraa kaasuudhaaf itti deemnu yoo ta'e dhugaan isinii hima qarqara Finfinnee inni eeggataa jiru malee Oromiyaa guyyaa takka keessatti akka bilisoomsuu dandeenyu simpitamii gurguddaa nuu kannee jira jechuudha.
Hatta kaabineen isaa waliin hin jiran. Kaabineen isaanii. Kaabineen isaan ufii shoommatan, ufii kaayyatan isaan bira hin jiran. Tanaafuu Oromiyaa guyyaa takka torbaan takka keessatti Oromoo bilisoomsuun 100% ni dandahamaa jechuudha. Akka gaafa duraanii naannawa 200 fi ol osoo hin beekamne itti baqaqamee wayyaanee rifachiisee biyyarraa baase sanitti mootummaa kana daqiiqaa takka keessatti torbaan tokko keessatti ofirraa kaasuun akka dandahamu agarsiifamee jira jechuudha. Humni kun humna salphaa miti. Humni qeerroodha humna salphaa miti. Biteetiin ture hijack godhamee ture qeerroon jaamusan guutuun isaa ifaa fi bilisatti arkanii jiranii jechuudha. Mootummaan kun cabaatiin isaa TPLF daran ta'a. Hatta even riskii gurguddaatu irra gahuu ta'a kaabineelee isaa. Kaabinee isaarra riskii gurguddaatu irratti dhufuu danda'a jechuudha. Oromoon ka gubate. Akka maleetti garaan isaa gubateetu deemaa jira. Laala ayyoolee gurguddoo ilmaan xixiqqaa shamarran keenya sodaa tokko malee daawun Abiyyi jechuun Finfinnee magaalaa handhuura Oromiyaa keessa dhaabbatanii tan nafxanyaadhaan marfamtee jirtu osoo taate osoo waraanni federaalaadhaan humni guutuun osoo achi jiru osoo meeshaa san itti gadi baafatanii sodaachisaa jiran ummanni dila kana hunda muratee deemuun isaa dhugaan isinii hima gabrummaan Oromoo irraa ka'uun obviously akka yeroo gabaabduu taateen agarsiisaa jira jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoodha. Irratti qophaa'a, irratti marxifadha. Mootummaan jaarradha je'ee inni akka fedhetti haa fiigu. Akka fedhetti isaa deemu. Isinii galee tarsiimoo teenya irratti yoo deebine. Yoo waan duraan godhaa turre sanitti itti deebine. Mootummaa kufee mootummaa jigu jiru kanarratti yoo beenzilaa fi kibriita irratti rabnu yoo ta'e yeruma gabaabduu keessatti ofirraa kaafnaa jechuudha. Feeneetii miti biltsiginnaan kan ummata Oromooti wajjin wal ta'u. Fedheetii miti kan irraa ka'u jechuudha. Dirqama isaati. Kanaafuu ilmaan Oromoodha bakka jirtanitti qeerroo jabeessuu, qeerroo humneessuu, waraana adda bilisummaa Oromoodha karaa kallattii afreeniidhaanuu hidhachiisuun there is no solution. Kana ol solutionni biraa hin jiru jechuudha. Mootummaa kana wanni nama sodaachisaa takkalleen hin jirtu yaa ilmaan Oromoodha. Ifaa fi bilisatti agarree jirra waan kana. Kanaafuu hayyoonni waan kana irratti dalaguun tarsiimoo irratti baasuun naannoo ofii qulqulleeffachuun akka fedhe saamee fedhe butee fedhe yoo hidhees ka hafe akka falmachuu danda'u ifaa fi bilisatti nu garsiisee jira jechuudha. Ani dhugaan isinii hamilee guddaa naa ta'an qeerroon kaleessa hin jirtu. Dhabamsiifne ja'anii piippiin odeessaa turte san akkanatti dhangalaatee itti gadi bahuun kuni wallaahi isiniin jedha hamilee ilmaan Oromootiidhaaf bakka guddaa waan guddaa ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoodha qeerroo bira dhaabbadhaa. Qeerroo humneessaa, qeerroodhaaf tumsaa, waboo cinaa dhaabbadhaa. Waboonis humna biyya keessa jiru kana, humna qeerroo kana karaa cufee kaabinee achi keessa jirtu ifirraa mancaasee buqqaasuu karaa inni itti danda'utti maal godhuudha daarekshina kaayuun barbaachisaadha jechuudha. Oromiyaa dhibbatti yeroo gabaabduu keessatti karaa isin bilisa itti bahuu dandeessutti karaan itti deemuu dandeenyu ni jira akka ta'e ifaa fi bilisatti agarree jirra jechuudha Oromoo.
dhugaan isinii ma'ani hamilee osoo na dhukkubuuti kaniin amma dhufe hedduu mataa kiyya kanaan na dhukkuba wallahi haasa'uu illee hin danda'u garuu qeerroodhaaf mooraalii ta'uun qeerroo cinaa dhaabbachuun yeroo tana isaan deeggaruun hamilee PP gadi cabsuun PP dhaaf immoo qabrii godhuun bi Oromiyaan barbaachisaadha waan je'utu na keessa jira. Tanaafuu irratti qophaa'aa uf cimsaa hamilee walii tahaa wal cinaa dhaabbadhaa wal gurmeessaa ganda keessaa akka wal quba qabdanitti wal gurmeessaa yoo tanaa olii didamte humni kun guutuun isaa gaaratti akka galuu danda'u ifaa fi bilisatti nu garsiisee jira jechuudha. Oromoo itti jabaadhaa itti cimaa waan amata shan guutuu itti laffaani sirni nafxanyaa akkanumatti nurraa fudhatee mataa keenya gubbaarra taa'ee isinii galee nurratti dhiichisuu hin qabu. Kaleessa dalagaarraa humni kun nu ari'e biyyarraa nu ari'e hayyootan hidhe nu tuffate humni kun humna kana gadi cabsuun barbaachisaa. Humna PP tana tani jirra ifiin jette tana biyya keessaa buqqaasuun baasuun hayyootan keenya mana hidhaa baasanii bulchiinsarra godhachuun waan fala hin qabne nama nu bulchuu qabu dhiifnee nama nu bulchuu hin qabne wallaalaa mataa keenya gubbaarraa shubbisuu hin qabu irratti qabsaa'uun ofirraa buqqisuun waan fala hin qabne. Tanaafuu Oromoo hamilee teessan ol kaafadhaa warra as gubbaarraa hamilee teessan isin cabsuu barbaadu wallahi yeroo gabaabduu keessattiin arka yeroo gabaabduu keessatti isaanii salphatu maaliif nuti PP deeggarra gaafa isaan ja'antu dhufuu ta'a wallahi tana amana maaliif PP deeggarre maaliif PP jala deemne hammi isaan ja'anii guyyaa isaan itti salphatantu dhufuu ta'a maaliif arra lafa fudhataniis maallaqa fudhataniis isaan qeerroon ta dhugaadhaa dhiitamaa ilkeen irraa cabaa ajjeefamaa dhiitamaa mana hidhaa naqamaa tahuus guyyaan kun Oromoorra inuma darba Oromoorra moo guyyaan kun akka darbu wanni garsiisu moo hayyootan keenya mana hidhaa keessatti hamilee ciccimaa qaban waraanni adda bilisummaa uummata Oromoodhaa kaleessa dhabame jaan akka maletti kaleerra arra irra cimee jira qeerroon kaleessa hin jiru jaamu arra Oromoon gadi ba'ee of mul'isee jira Oromoon akka waan takka hin sodaanne hidhaa fi ajjeechaan huddu duubatti akka hin deebifne ifaa fi bilisatti simpitamii arkinee jirra. Humni kun walitti qindaa'uu qaba. Humni kun walitti dhufuu qaba. Humni kun galaana ta'ee yaa'uu qaba. Humni kun mootummaa ofirraa buqqisuu danda'uu qaba jechuudha. Mootummaa naannoo Amaaraa qofa eegu. Naannoo Amaaraa eeguudhaaf Oromoo ajjeesisu. Angoo Amaaraa irratti hiru. Maallaqa Amaaraaf hiru. Artificial society nurratti jaaree Itoophiyaa jee dirqiin nu fudhachiisuu barbaadu kana ofirraa cabsuun barbaachisaadha jechuudha. Qeerroon tuni humni kun waa hedduu galaafachuu danda'a. Humna tana cinaa dhaabbatanii waa hunda ofirraa jiisuun barbaachisaadhaan jedha. PP as jala deemtee waa jettu dhugaan isinitti hima I'm very sick kana ol odeessuu hin danda'u galgala kana viidiyoolee isinii gadi dhiifamtu ni arkuu teessan waan hora arsadee gubbaa irratti bishooftuu irratti waan tahe hagam takka akka ummanni xiiqii keessa jiru
hagam takka akka tokkummaa qaban viidiyooleen ganaa as bahuu ta'an interneetaa fi saatalaayitiillee ugguran jechuudha. Telefoonallee ugguran ganaa arkuu teessanii jechuudha. Waan Oromoon kaleessa Finfinnee irratti godhe arkitanii jirtanii waan amma immoo Bishooftuu keessatti tahee isaan silaa waa hedduu janna silaa garuu Oromoo hamilee ofii goradhaa. Hamilee ofii taha. We have a lot of capacity to lead that country. Biyyattiisan capacity gurguddaa qaba qeerroon lead godhuudhaafis biyyattiisan jiisuudhaafis. Tanaafuu itti jabaadhaa. Waan Bishooftuu irratti ta'e immoo poostiilee viidiyoolee ganaa as bahuu taa'u eeggadhaa. Mootummaan jaaramu takka illee hin jiru. Mootummaan ufiin jaara je'ee galgala kana kaabinee isaa biizii godhaa jiru. Yeroo gabaabduu keessatti hamma isin nu tuffattan yoo nuti isin gad hin jechisiifne yoo Oromiyaan PP'dhaaf qabrii hin taane nu bulleetu nyaannee hin oollu hin bullus. Dhiiga haa caalu Jawaar hamma gadadoo mana hidhaa keessatti qeerroo isaan ajjeesan san yoo nuti gumaa hin baafanne homaa takka wanni nuti dubbannu takka illee hin jirtu jechuudha. Finally gaaratti isinii galla malee harka isinii hin kannin. Yeroo gabaabduu keessatti nama as gubbaa dubbatu kana gaara keessatti arkuu teessan. To tell you the truth. Gaara keessatti isinii hidhanneeti isin cabsina malee isin inuma Oromoo hin bulchine PP'n jechuudha. Isinii galee. Tanaafuu jabaadhaa qeerroodhaaf hamilee ta'a ilmaan Oromoodhaa. Cinaa dhaabbadhaa. Tanumaan isinin jechuu barbaada galatoomaa waan na hordoftaniif. He's a serial killer. And now he's got an alien inside him. Karafagate tu kalami karananyate abiyo malo nufa
kae eno bodu be bakala wala garamu data eno kae akushe be bakala wala soruma biya garan soruna biya maduki buna Esiru wali soruma biya garan soruna biya maduki buna Esiru Berambe buna biya lan tuti ala galgala gal tuti malam takka dinjenne jala matu bozala Odi is matu bote kalbi is wada yade Sale buna biya tane Bora na bi kugeza Enyuma wakaresa Mbonga budabeza Ilo mpabo jimageza Enyuma wakaresa